kan si gaafadhaaru. Dubartii durbummaa wanti qabdu immoo namni ajjeesaati ta durbummaa hin qabne ta durbummaa qabdu hambifadhaa kan jedhe illee Waaqayyo maa jechuudha. Harra illee ajjeesaa kan jedhe Waaqayyoodha jechuudha. Sangoolii qotiyyoollee ajjeesaa kan jedhe Waaqayyoodha jechuudha. ajaja kun Akkasiimi ajaja Waaqayyooti galatooma kanuma ajajadha kun barbaadarra. Kanuma barbaadarra durallee baran wanti jenne kanaa bar waliigalle amma macaafa akkiitti kan kunu akkana. Okay, waliigalle taanaan Osoo irraa hin achi hir'isin keessaa waan barbaadde waliigalle yerooti taanaan maal barbaadde osoo irraa hin Maa hir'isin dhiis waan barbaade isinitti achi hima. keessaa maal Osoo barbaadde irraa ta'e hin hir'isin osoo itti ishee hin dabalin yookiin akkanatti kan namatti tola isinii galee tole ana magaafii salphaa tokko isin gaafadha. Waaqayyo yoo kan daa'imman ajjeesaa yoo ka jedhu taate daa'imman sunniin maal balleessitee jennaan ajjeesaa jedhe tokko isa kana. Lammaffaa irratti yoo ka daa'imman duutu taate attamitti horteen kuu akkamitti deebi'ee marguu danda'a? Okay, horteen daa'ima sanaa malee kan biraan hin jiru. Yookaan immoo macaafa qulqulluu waaqayyoodhaan morkachuu jechuudha moo waaqayyo balleessee jedhi dubbannaa jettee tamate. Yaadii keenan galte. Waaqayyo balleesseera naan jennaan jedhidha. Ati daa'immanii Waaqayyo ajjeesaa jedha jettanii ajajjaa daa'imman ajjeesaa jedha Waaqayyo jettanii ni amantaa ati? Ani waaqayyo mini qabu. Waaqayyo tajaajila taanaan ofii koo nan ajjeesa. Isa daa'imaa miti. Laa ilaaha Of ajjeesinaan illallah. jennaan afan ajjeesa. Daa'imman uf ajjeesin jennaan uf ajjeeftaa? Ati Eeyyee afan hayyee amma ajjeesa. marzii fidadhuuti uf ajjeesi. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaaftee yoo dubbifte namni Yesuus Kiristoos itti amane yoo marzii illee dhuge waan isa ajjeesullee yoo dhuge homaa hin ta'u jedhe dhugdaate amma marzii naafotti dhugdaa. naga al tokko mee na Namni dhaggeeffadha. amane yoo dhuge waan ta'uu jedha malee Mucaa marzii dhuge uummatuma nama hojjechiis jidduu jiru. xalxal jedhu kan akkam goona. Qoyimee nama tokkorraa fixanneeti gara nama tokkootti deebinamee nama tokko ala namoonni kuwwan hin haasa'ina. Tole uf ajjeeftaatiin Abdul. nagga. Abdul kutaa sana keessa yommuu dubbiste summii dhugee of ajjeesedha. Yoo dhuddee kan jettu Simmiidhuu jedha. taate hin duutu jedhaati. Simmiidhu an sitti kennaati Eh, simmiidhu. dura Dhibamaddaa? dura Yesuus Kiristoositti amanuu qaba. Dura Yesuus Kiristoositti amanuu qaba. Sana booddee yoo Amaneera dhuge jedhaartaa summiin sun miiraati. miidhuu hin danda'u. Amaneera yes jedhaartaa miiraati. Amaneen jira. sirrii Amaneen jira. Kanaaf Garuu hunduutu jechuudha. digiriin amantii godhi wal caala. Ha? Yaa ilaahi. Sadarkaan Osoo amantii si bira godhi wal caala. jiraadheeti. Fakkeenyaaf Osoo si bira atii jiraadheeti fi qoricha muunjalee si kenna ture. Amma na bira hin jirtuuf maal godha? Aman gochaadha jedhaadha maal bara godhe qoricha amantii muunjalee sin barbaachisu. Haa? Uffannaa mata dureen keessa. Yesuusitti amantee Dhaggeeffadhu jirtaami? qoricha Kan inni muunjalee sin fudhachuu jedhaadha. sin gaafachiisa. Yesuusitti amaneen jira yoon ta'e Yesuusitti amaneen jira amma fakkeenyaaf summii yoon nuge Ayyee. amantiidhaan yoon nuge na miidhuu hin danda'u. Ayyee. Summii yoon nuge fakkeenyaaf Phaawulos bofti hiddeera. Garuu amantii waan qabuuf bofti sun isa miidhuu hin dandeenye. Kana macaafa keessaa argatta. Muhammad fakkeenyaaf seexanaan maraateera. Amantii waan hin qabneef Yes, maraatu baasii fayyuu dhugiin hin dandeenye waaqarsiisa. jedha Quraan. Naggaa waan hin taane keessa seentee jennaan ragaa fidatuu hin dandeettu waan ta'eef waan hin taane hin laaqin. Sii galee Mata duree Har'a Waan hin taane- ragaa cimaa tokko. waan hin Har'a taane mata Quraana duree illee keessatti nu wanta naaf hin galleessu. Qooy. Quraana keessatti wanta naaf hin galleessu sin gaafadha. Arraba amma arraba ni dhiiftamuu ni buuta. Yoo kan nu arrabsitu taate mana kanaa ni baana. Obboleettii teenna amma arraba eegalee Arraba waan tokko ta'eef yoo- mucaan kuni. Arraba tokko Nabi dubbachuun Muhammad bira barbaada. maaltu si geesse amma naggaame? Amma nuti asii haasaarraa Nabi Muhammad bira No. maaltu si geesse? Subhaanallah. Phaawulosii fi isan waliin madaalchise. Ummata dhamaan ta'e. Wallaahi. No, inaarri ni qaba. Inaarri nama dhibbaa furchisee alaara. Naguma amma marii waan ta'eef Waan ragaa mariitti hin deebi'a. qabne hin haasa'in ni rakkattaa sii galee. Waan ragaa Baay'ee hin nama si qabne gaafa gaddarbuu haasofte duraa chaalenjii gochuu baraa Ila. sinis akkuma chaalenjii sin goonu sinis chaalenjii gochuu baraa malee nama gaddarbuudhaaf hin ariifatina. Nama dhibbi afur Tole. sin ilaalu kun sin taazzaba deebisuu maaliif dandeessu bara amma Dhaggeeffadhu. summii dhugi amma naga haa fidu ayyee ragaa san. Okay. Ragaa nuu fidi ayyee. Hadiisicha san nuu fidi. ragaa siin fida. Amma Bakka itti fakkeenyaaf Nabi ani Muhammad summii dhuge. summii Fiidiyoo dhugee nama dhugu summii kana. dhugee hin jiru. Sheexanni kabalte kan jiru hin jiru. Ilaa mata dureen Fidimee geeddarina ragaa naga. fidimee. Nagaa mata dureen Baasa geeddaraa agarsiisa. mata dureen geeddaraa jirta bar. Mata dureen geeddarina Okay, mata yaada duree maaliif hin geeddaru? Ani yoo sheexani macaafa qulqulluu keessaa yeroo isin dubbistan hin dhufee seeni. Abdul Fattah Mee ragamaa haa fidu qoyaa mata dureen illee haa geeddaramu rakkoon qabu qoyaa mee ragaa fidi mee naggaa.
Hadiisuma tokkocha fidi Okay. mee. No, Mata yaada dureen eegaddaramu ergattaniiti. dubbii waan qabnuuf mata dureen Ageddaramu keenya. Isuma sirraa Kan nutti amma si gaafadhe haasa'aman. kana fidi. Gaafii an amma si No, gaafadhe waan amma uummanni dubbatte kana irra ragaa fidi. Waan biraa yoo kaasaftu taateef waa'ee ragaa maal fidi daddafiiti. Waan amma dubbatte nabi Kana biyyuu Muhammad jette himatu. daddafi ragaa fidi. Eeyyen. Sommii dhugeen jennaan. Sommii dhugeen jenne seexanni maraachite jedhe malee. Ilaalam. Oh Eshi my bakka God. seexanni maraachite jette sunitti bakka xiqsiisaa kenniifitiin ufaa dubbisan baruu barbaanna nutis erga beeksi. Tiksi daddafi tiksi nu kenna ayyee. Okay. Asitti uummanni kunni hundi haa baratu. Mimiitiin egaa maaliif quraana bitadhee lafaan qabu waan ta'eef taatii kanarraanii seenii dhaqee baasadha waan ta'eef. Dhaqee Seeni amarasanii baafadhu nuu fidi. Baasii nu agarsiisa. Viidiyoodhaan as baasi. Viidiyoodhaan baasii nu Viidiyoodhaan as agarsiisa. baaftee nutti argisiifta. Viidiyoodhaan baaftee. Akkuma nuti argisiisaa jiru kana jechuudha. Sagaleen koo jira Jibanii Abdulfatta. bahuun hin jiru asitti. Jira jira haalli Ni jira sagaleen kee. Feeraaliyam. Okay. Abdulfatta. Taap godhaa ijoollee nama 400 jira. Kompiiliingi godhaa. Qoyi Akka nu baasneef. LCVM Afid. qoyi namni tokko amantaa Islaamaa irratti kijibe jechuun ragaa osoo hin fidin gaafa kijibe ragaa san haga fidutti asii hin socho'u yookiin immoo asittuu hin deebi'u. No, eshi Nuti anmoo yaada fakkeenyaaf kiyya macaafa mana. qulqulluu irratti waan haasofne ragaa wajjin haasaarraa miti inni illee ragaa wajjin haasa'uu qaba. Ela yaada si macaafa qulqulluurraa dubbiftanii namoonni as keessa jiran illee deebii keenya dhaggeeffachuu waan qabanii fi yaada keenya tooppikii hin geeddarinaa jechuun barbaadan. Ati waan bareeda jette gurbaan kun kijibee ka'ee deemuu hin qabu qoy. No, Bareeda isa kana jetteeti. boritti deebuu dandeenya bara. Boritti deebuu dandeenya bara. Qoy haa Tooppikii fidu. keenya gammadha isin tooppikii irraa deemuu hin qabdan. Tooppikii sanarra gaafa ni jallatu no achitti nu dhaabachuu ni danda'u Yoo qaba. yoo inni utaalee kijibe hoo No, keessaa baasu tooppikii keenya miti kaa. Namni taa'ee nu dhaggeeffachaa jiru nullee sa'aatii keenya gumnee kateenyuu fi dhugaa nu bukkee jiru dubbanna isinillee dhugaa isin bukkee jiru dubbattu. Kanaaf. qoy haa fidu qoy mee ragaa haa fidu qoy. Keessattuu islaamummaa irratti namni tokko kijibeeti afaan qofaan kijibeetii miti haa fidu ragaa yoo hin fidini dirreema kanattuu hin deebi'u lamumaa. Kijibdoota akkasiin barbaannu nuti kijibnu kijibdoota arginaan immoo qabnee dhumarraa ba'uun gadi deemna. Nu agarsiisu. Wajjin sirima nama kijibu wajjin haasa'uun hin ta'u. Nama kijibaa Eeyyee. waliin jechuudha. Yoo inni ammallee ba'elleedha ustaaz mana keessan mana biraalloo dhaqe dhaqaatti gaafatadhaan dhiisna wanticha. Eessaa dhiisuun hin jiru Isa nama bara. kijibu nama islaamummaa irratti kijibu subhaanallah. Eshi ani sa'aatii keenya gubuurra an deebii kiyya itti fufaa waa'ee dhimma daa'imoota silaa irratti neetworkiin baay'ina rakkisaa ture dhiifama silaa. Eeni torkii Rakkoo. keessatti. Okay, ati jara kanneen wal faallesita moo bar deebii beexumurre LCVM moo yaada biraa qabda kiristaanummaan deebii hedduu qabaa? Deebii hedduu hin qabu deebii tokkicha qaba garuu deebii koo walakkaattan kute sila hin xumuranne. Laa Ammaan nuu jedhee maal deebi'eera akki jennee walii galle ila LCVM waaqayyotu ajaja waaqayyooti ajaja waaqayyoo fudhachuun dirqamaa eeyyen waaqayyomatu uyyuu qotiyyoollee ajjeesaa jedhe daa'imman illee ka ajjeesaa jedhe harroota illee ajjeesaa ka jedhe waaqayyoomaa jennee walii galleerra nullee ka Walii jedhaa galle maal akka macaafa qulqulluutitti waaqayyo ajjeesaa jedheera daa'imman illee fixaa ijoollee illee fixaa jedheera jennee walii galleerra waan ta'eef sawwantii duubatti deebinuuf hin jiru mata duree biraatitti darbina. Duubatti deebii otoo hin taane maaliif immoo jedhe kan jedhu irratti hidhattee macaafa Zakkaariyaas haa ta'u iddoo tokko dubbisteetta. Ijoolleen cubbuu abbootaa hin baatan kan jedhu sana. Achi hin geenye turre yaada keenya. Hizqeel. Okay, ati waa'ee Hizqeel irraa dubbise. addaa jechuudha. Hizqeel irraa Rakkoon qabu waa'ee cubbuu mata duree cubbuutti deebinaa qoy. Mucaan kun haa deebi'u. Cubbuu ilmi namaa ni baadhata moo hin baadhatu ka jedhu. Cubbuu ilmi Amma sitti haasa'u maani? walirraa ni baadhata moo hin baadhatu ka jedhu. Kanaafi wanni isin dubbachaa turtanii sirriidha. Waaqayyo yeroo garaa garaatti saba Israa'eliin gargaaree namoota yakka hojjetan namoota balleessaa garaa garaa qabaachaa turan adabaa tureera ajjeesaa tureera. Haga daa'imaatti jechuudha. Waliigallee bar akkana goona jenne waliigallee. Kun keenya akkamittiin kiristoositti darbamaa gaaffiimti kee miti bar gaaffiimti kee ammayyuu sirrii miti bar. Cubbuun namarraa hin darba nama tokkotti hin darba moo hin darbu? Cubbuu an hojjedhe
dhala kiyyatti hin darbu. Eenyummaan cubbuu na keessa jiru garuu waaqayyoof abboomamuu dhiisuun sagalee waaqayyoo dhaga'uu dhiisuun waan gaarii Inni kun dalagaadha. DNA sun hin darba. Kun dalagaadha. Innatti jiraa jirtu dalagaadhaan. Kanan siin jedhee cubbuun nam tokkorraa nam tokkotti eegan darbu ta'e Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'e jechuun maal kijiba jechuudha ka kunis. Yesuus Kiristoos cubbuu nuti hojjenne nuuf baadhachuu dhufe cubbuu addaamiin balleesseefiyyi cubbuu addaamiif jedha Yesuus Kiristoos fannifamuu dhufe jechuun kijiba jechuudha. No. Ammati tooppikii biraatti nu geessite. Tooppikii biraatti nu geessite. Tooppikii biraa miti waa'ee cubbuuti. Cubbuun hin dabarfatamoo hin dabarfatu eega ta'e nam tokkorraa cubbuun nam tokkorraa nam tokkotti eegan darbu ta'e Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf nuuf baadhate jechuun kijibaa jechuudha. Addaam cubbuudhuma isaatiif gaafatama malee kanaafuu namni tokko nam tokkootiif hin gaafatamu kaa. Yesuus Kiristoos gatii cubbuu kiyyaa baate malee cubbuu kiyya miti. Gatii sana baase. Gatii amma gatii cubbuu kiyyaa wanti natti adabame jira miti. Maal balleessiti ati maada yeroo addaam wanta itti nyaate ati wajjiniin jirtamu addaamii wajjiniin. Addaamii wajjiniin jiru. Eejeen maalidha cubbuun addaam Hin dabarfata maalii? Dhaggeeffadhu. Maa akkamitti si qaqqabaree cubbu? Muka inni nyaate sana na qaqqabitoo hin taane firee inni nyaate sana na qaqqabitoo hin taane eenyummaa inni firee nyaate sana yookaan waaqayyoon na godhide. Godhin jedhe. Waaqayyoon na godhide kaa darbeera jechuudha kamma cubbuun. No, cubbuun dabar eenyummaa addaam. Maaltu darbere? Cubbuun eegan dabarre maal reeshi maaliif ajjatu duudhu fereega cubbuu kee hin baaddanne? Cubbuu kee baaddachuu dhufe moo cubbuu kee baaddachuu hin dhufne? Gatii cubbuu kiyyaa baachuu dhufe. Okay, gatii cubbii kan keetii sana cubbuun kan inni irraa dhufe abbaan koo akaakayyuun koo bira jiranii? Bira hin jiran garuu eenyummaan addaan waaqayyoon dhaga'uu diduu sun DNA sun nutti daddarbaa dhufeera. Eenyummaan tabalaa. Ahaa, hin darba jedhi ka cubbuun hin darba jedhi kan masumatti cubbuun hin dabarfata naan jedhi kan mas immoo. Araba Yesuus. Cubbuu isanni godhe sanatu hin taane eenyummaa addaamtu nama keessaan darbaa dhufe. Eenyummaa waaqayyoon. Eenyummaa jechuun maal jechuudha akkamitti? Eenyummaa jechuun fakkeenyaaf. Eenyummaa cubbuu godhutu daddarbaa ture jechuudha. Eenyummaa jechuun fakkeenyaaf ati nama hamaa yoo taate ilmi keessa hamaadha jechuudha miti? Bakka amma fakkeenyaaf an cubbamaa eenyummaa an cubbuu godhu sana. Atama yoo cubbuu hojjette amma cubbuu hojjette ilma keetti ni dabarfataa re'atte fakkeenyaaf yoo hattuu taate ilmi hattuu ta'a. Ali. Kara biraadhaan hattummaa qofa miti bar cubbuun eenyummaa cubbuu hojjetu sanadha. Ati firee sana dubbachaa jirta ammayyuu hattummaan firee cubbuuti. Firee eenyummaati. Ija mul'atu sanadha. Garuu eenyummaa nu keessaa cubbuu hojjetu sanatu nutti darbe addaamirraa. Eenyummaa sana. Eenyummaa waa hatu, eenyummaa waa sobu. Siin galle dubbiin kiyya siif hin galle natti fakkaate. Dubbiin kiyya. Kiyyatu siif hin galle. Ati na jala haasofta waan ta'eef kiyyatu siif hin galle. Ani anyoon hattuu ta'e ilmi kiyya hattuu ta'a jechuun miti. Garuu eenyummaan hattummaa na keessa ture sun. Eenyummaan cubbuu suni ilma kiyyatti darbee dhaqee waan biraadhaan mul'achuu danda'a. Eenyummaa yeroo jettu ilaal. Fakkeenyaaf gaafinan si gaafadhe ni dhaga'ama miti sagaleen kiyya. Hin dhaga'ama. Eeyyeen maal loofe? Dhagaan jira bara. Eeyyeen ni dhageessa miti? Okay. Atama fakkeenyaaf cubbuun addaam hojjate sanaaf Iyyasuus hin duune jechuudha kan waan addaan balleesse sanaaf miti kan Iyyasuus du'e. Kanan si gaafaa jiru. Iyyasuus kan inni du'ee fi addaan cubbuu hojjete ilmi namaa hundinuu cubbuu hojjete. Okay, sababa addaam cubbuu hojjate sanaaf ilmi namaa hundinuyyuu cubbuu hojjate jechuudha. Sababa sanaaf otoo hin taane eenyummaa cubbuu hojjetu addaam biraadha. Lakkamiin siin galu si maaf nama gargaara. Okay, sanni cubbuu addaam sana nutti darbe ka cubbuu addaam hojjate sanatiyyuu dabarfatee dhufee nu qaqqabe ka. Cubbuu addaam otoo hin taane eenyummaa addaamtu nutti darbe. Eenyummaan addaam maali? Addaam nama nus nama ta'uudha ammoo. Nama ta'uun cubbuudha. Eenyummaa addaamiin dhaalaa dhufne. Nama ta'uun cubbuudha. No, nama ta'uun cubbuu miti. Eenyummaan kiyya nama ka namummaadha ka eenyummaan kiyya namummaadha. Kan inni hojjate namummaa isaa cubbuu osoo hin taane yakka inni hojjateef miti kan inni qabame addaam. Gaaffii tokkoon si gaafadha asumatti. Ati sobdeen beektu? Maal sobuun hin danda'a maal beekama sobuun hin danda'a maaltu beeka? Hin beeku jechuun hin danda'a. Sobuun hin danda'a. Sobuun hin danda'a hin beeku.
Sobuun hin danda'a. Sobni kiyya cubbuu qaanatu badii kiyyanni kun yoon sobe fakkeenyaaf Abdul Fattaa yoon kijibee kijibni kiyya Abdul Fattaatti hin dabarfatu yookaan ilma kiyyatti hin dabarfatu. Ati naa itoo naa deebiste gaaffii deebii tokkoon sii bareedaa tokkoon sii kennuufani. Sobdeetta moo sobne takka rakkoo hin qabu kun. Nama waan taate. Sobuun nan danda'a dhiisuun hin danda'a sobuun hin danda'a. Hin beekamu. Waan akkanaa irratti sobee jechuun sobuun cubbuudha yakka akka islaamummaatti sobuun yakka. Yakkadha an fakkeenyaaf sobuun yakka. Waan itti sodaate. An amman sobee beeku. Okay ati maaliif nama sobdee ati sobuun yakka. Waa'uun keessa waa ta'uudha macaafni qulqulluun. Jechuun ati waan itti sodaateef malee namni hundumtuu cubbamaadha macaafni qulqulluun isa kana waan sodaan qabu. Okay namni hundinuu cubbamaadha ishee yoo namni hundinuu cubbamaa ta'e fakkeenyaaf ati cubbamaadha jennu cubbuu namni dhabe hin jiru dogoggora namni ilmi namaa dogoggora gaafa sana addaam dogoggoree ati dogoggorte jechuudha amma fakkeenyaaf. Dogoggora sana addaam sana dogoggore toon taane sanannatti darbe toon taane eenyummaa inni ittiin dogoggore sanan fudhadhe irraan dhaladhe waan hin ta'eef. Namummaadhuma cubbuudha jedhe kaa nama ta'uutiyyuu cubbuudha jedhe kaa. Nama ta'uun cubbuudhaa miti. Eenyummaan kee namummaa keetiimi. Ilaa itoo naa deebiste natti tola namni biyya lafaa kanarraa hin sobne hin jiru namni cubbuun hojjenne hin jiru namni hin dogoggorre hin jiru. Wanti ittiin hojjechaa turre kuni eenyummaa sana addaa irraa dhaalle. Namni hin sobne ni jira namni hin sobne ni jira maalibboo nabiyyoonni rabbi kijibaan turre bar dhugaa dubbataa turanii bar warroonni waan gaggaarii hojjetan kijibanii bar. Hundumtuu macaafni qulqulluun hundumtuu yakkaniiru ayyaanni waaqayyoos immoo isaanitti irrateedha. Yoo yakkan yakkisu fakkeenyaaf yakka tokko yoo namni sun hojjete namni hundinuu hojjete yakka addaam hojjeteetti lakkaa'amaadha. Yakka addaam Asumaan himee jidduma waa'ee sobaa kanarratti ali. Yakka addaam hojjete siin jechaa jiru obboleessa. LCVM ati sobuun hin ta'uu yakka jetteen yaaddaami fakkeenyaaf waaqayyoof jecha sobdee waatti makuu hin dandeettuumi. Maaliif Phaawulos sobatti makere? Soba isaatiin maaliif dubbatere? Waa waaqayyo. Waa'ee sobaatiimi mee yeroo tokko Roomee boqonnaa 3:7 dubbisimee ali. Kanaafuu soba kootiin jedhe laal Phaawulos soba kootiin dhugaa waaqayyo mul'ate yoo argame maaliif yakki anatti muramaa jira jedha soba kootiin soba isaatiin waa waaqayyo ol kaasuudhaaf yaalaa ture sababa saniif yakka itti muramee ture inni maaliif yakki anatti muramaa jira jedha kanaafuu Phaawulos yakka hojjetee jechuudha akkasiimi. Ilaa dhaggeeffadhu obboleessa kiyya Abdul Fattaa. Akkasuma akkasii miti LCVM. Waliin falmii akkasii takka argeen beeku. Waliin falmii akkasii waliin falmii ijoolleeti. Waa'ee ijoollonni maaf du'u. Yookiin waa jedhimee LCVM. Phaawulos yeroo akkas jedhu san dogongora hojjete moo hin hojjenne? Na dhaggeeffadhu Abdul Fattaa. An deebisuu dadhabeef deebisuus homaa jedhees miti. Garuu seera waliin dubbii keessatti mata duree tokko qabattee deemta dhaggeeffattoonni jala jiran illee waa tokko bara. Cubbuutiimi cubbuu hojjete moo hin hojjennee siin jenne waa'ee cubbuu irratti haasaarra. Phaawulos cubbuu hojjete moo hin hojjenne soba isaa kanaan. Amma waa'ee Phaawulos bukkee maaltu nu geessa kan haasa'aa jirru ilmi namaa hin dhaaluu haasa'aa jirra. Waa'ee magabaabduudhaami Phaawulos cubbuu hojjete moo hin hojjenne sobuu isaa saniif. Na dhaggeeffadhati. Waan tooppikii keenya keessan jira achi geessitan yoo geessitan ani toon sa'aatii koo akkasumaan hin gubaa jira malee waan tokkollee dhugaa tokkollee toon hin dubbatiin ba'aa jira kanatu na gaddisiisaa jira as keessa taa'u kooti. Kanaaf rakkoon qabuuti macaafumarraa dubbataarraami Phaawulos yakka hojjete moo hin hojjennee siin jedhe. Phaawulos yakka hojjete tokko iyyuu hin qabu. Agartee sobuu yakkaa miti. Waa'ee kakuu moofaa keessaa irraa dubbachaa turre waa'ee sana dubbachaa turre dhiifne waa'ee addaam dhiifne amma immoo Phaawulos bukkee keenya. Kanaaf sobuu yakka moo yakkaa miti LCVM. Dhiifama dhaggeeffattoonni as keessa jirtanii tooppikii tokko irratti haga naasofnetti callifne macaafarra maraa oolla yoo ta'e haasawni sun haawwi. Waa'ee cubbuu amma ka cubbuu jettee sobdee beektaa jedheen yaalii gaafataa ture sobuu yakka. Kuno dubbisiif hime ali.
Garuu soba kooti. Toopikii kiyyarra by the way Isi kanas mee waama cubbaa deebisuu dhiisnee cubbuun maaken. Ilaal Abdul Fattah dhiisiifi irra dabarfatu. Cubbuun hin dabarfata. Sitti ulfaate hayyee itti fuufi hayyee. Cubbuun hin dabarfata moo hin dabarfatu irra jirraa cubbuun. Taanuma yaale hayyee. isin qoy daa'imadhaati Abdul Fattaan zimmettee callisee toopikiitu taatu akka haasaa ijoollee nama guddaa barne. LCVM arraba dhaabsisi yoo ka seeraan mari'attuu seeraan mari'adhu yoo deebii hin dandeenye hin danda'u jedhiitii bu'i. Arraba dhaabsisi arrabni as keessatti hin ta'u sii galee. Miira keessa seentee nama arrabsuun hin ta'u asitti. Hin arrabsin akka ijoollee iddoodha. Yoo hin dandeenye dhiisi yookiin immoo arraba dhaabsisi. Rakkoon qabuuti. Ijoolleen saaliin siin jedhamanii arrabsin. Biroo. Yaa. Amma fakkeenyaaf cubbuun hin dabarfatu jetteetta miti ati cubbuun hin dabarfatu miti gonkumaan dabarfatu jennee walii galleedha miti. Cubbuun ati hojjette anarra dhufuu hin danda'u garuu Kanaaf yoo ta'e eenyummaa cubbuun addaam hojjate nutti hin dabarre ka gabaabumatti cubbuun addaam hojjate nutti hin dabarre ka nutti. perfect cubbuun addaam hojjete nutti hin dabarre garuu eenyummaan addaam galatoomi kalas hin dabarre. Cubbuun addaam hojjate nutti hin dabarre cubbuun nam tokkotti hin darbu waan ta'eef Iyyasuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'e jechuun kijiba jechuudha irraa kaasaa qabadha. Nama 420 jira jechuudha. Cubbuun addaam nutti hin dabarre eenyummaan cubbuu addaam ittiin hojjete garuu nutti darbeera. Yesuus Kiristoos eenyummaan cubbuun addaam eenyummaan isaa namummaadha ka namummaadha. Akkas taanaan Yesuus cubbamaadha. Yesuus cubbamaadha akkas taanaan. Yesuus cubbamaa miti. Yesuus cubbamaa miti? Maa namni nama ta'e dhalate cubbamaa miti? Yesuus Kiristoos nama qulqulluu eenyummaan addaam kan isatti hin dabarreedha. Eenyummaan addaam akkamitti hin dabarre isatti? Eenyummaan addaam akkatti hin dabarre gaaffii bareedaadha. Nama ta'e dhalate moo nama ta'e hin dhalan? Koy. Nama ta'e dhalate moo nama ta'e hin dhalan? Nama ta'e dhalateera. Okay, eega nama ta'e dhalate akkamitti hin dabarre? Gaaffii bareedaadha. Macaafa qulqulluu irraan sii baasa. Yookaan immoo gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalate ergamaan Gabriel Maariyaamiin maal jedhe? Hafuurri abbaa si gollu bobaa. Atis immoo. Waa'ee Maariyaamii deesi. Kottu. Dubbisime. No, deebisaan sii deebisaa. Kana dubbisi. Kana dubbisime. Cubbuun Iyyasuus qabatte miti. Iyyasuus nama foonii miti. Qoyka. Sababii nama fooniitiif seerichi hojii isaa hojjechuu dadhabee Waaqayyo ilma ofii isaatiif ergee cubbuu namoota foon keessatti faradee ilmi isaa kunoo foon isa namni cubbamaan uffatee cubbuu balleessuuf dhufe. Maal uffatee dhufe? Obboleessa kiyya. Yesuus Kiristoositti cubbuun akkamitti hin dabarre itti na gaafatte. Siin deebisaa jennaan natti immoo Roomaa 8 baattotaate. Macaafti ilaalle dhaggeeffadhu ilaalle. Macaafni Roomee 8 lakkoofsa 3 irratti foon cubbamaa uffatee dhufee dhalatee jedha Yesuus. Foon cubbamaa jechuun maal jechuudha? Daqiiqaadhaan haasofnu daqiiqaa nuu qabdanii haasofnaa? Daqiiqa sinifaan qaba daqiiqaadhaan haasaa. Adubbatu deesime dubbadhume.